maqaan kiyyaa Ayyuub Jikaawoo Ganamoo jedhama. Sababaan addaa Oromiyaa 11 dhufee fi koree filachiiftuu waldaa hawaasa Oromoo bakka bu'ee ergaa yookaan waamicha hawaasa keenyaaf godhuudhaafiin as dhufe. Hawaasa keenya ergaan an deemuuf ergaa guddaa, dhaamsa guddaa, waamicha lammummaati. Waamichi lammummaa kun guyyaa Julaayii 12 sa'aatii 2 waaree booda irratti boordiin waldaa hawaasa Minisootaa boordii haarawaa filachuudhaaf guyyaa sanitti qabannaa waan qabeef guyyaa isa irratti argamtanii boordii keessan nama hawaasa kanaan deemu abbaa hawaasa kanaa jabeessee hundee isaatiin jabeessee deemuun akka filattaniif yookaan akka filamtaniif waamicha kana isinii godhuudhaafiin as dhufne. Kunis yoo jedhu hawaasa keenyaa dhugumatti koree wajjin jiru koree nama 5 wajjin filamnee isa kanaa fi akkaan boordii haarawa fillee boordii ofofoodhaa fi waggaa 2 geegessuu danda'u akka qopheessinu irra dalagaa turre. Isa kana qopheeffannee amma guyyaan 7 gartanii as gahee Julaayii 12 sa'aatii 2 waaree boodatti filuudhaaf deemna. Hawaasichi ammoo bahu yookaan General Assembly'n bahu kun isa keessaallee nama 7 filatee nama 7 keessaa nama 4 bahaa. Namni 4 bahu kun hawaasa keessaa baha jechuudha. So kanaaf nus waan amaanaa nu kenname dalagaa nu kenname keessaa nama 9 qopheeffannee jirra. Namni 9 kun kan guyyaa san wal dorgommii filannaa nama 13 walitti dammaramee walitti eda'amee nama 13 tahaa 13 san keessaa hawaasichi nama isaa tahu nama 9 filataa jechuudha. Boordii 9tu filatama. Kanaaf filuufillee filamuufillee hawaasa keenya guyyaa kana akka irratti nu argamtanii dhugumaan waldeenni kun gaafa waldeenni tokko hin jirre gaafa masjiidni hin jirre gaafa cherchiin tokko hin jirre hawaasa kana bira ka dhaabatee rakkataa isaa kallattii kamiinuu gargaaraa ture. Waldahicha kana abbaa hiyyeessaa ta'ee abbaa rakkataa tahee yeroo inni rakkatu yeroo inni qabbanaan rakkatu tajaajila yookaan geejjiba adda addaa tolchaa fi ummata karaa rifiijiitiin dhufu ummata biyya kanatti harka kennatu assaalamii gaafatu bira dhaabatee xalayaa barreessuun gocha addaa godhaa ture ni beekama. Namoonni tara keessattuu waggoota dheeraa 80moota keessa 90moota keessa asitti wajjin dalagaa turre ni beekan. Seenaan isaanii hin dagatamu. Kanaaf hawaasni kun bu'aa bahii hedduun waldaa kana ciniinnatee Oromtittiin usuu hin hafin hawaasa isaatiif waldaa guddaa kan ijaaratee gaafa saniif waldeenni sun nama biyya kana jiruuf gahaa ture irraallee hafaa ture. Amma hawaasni adada guddatuun galmi sunuu amma hawaasa keenyaa fi akka gahaa hin taane argu jirra. Kanaaf hawaasa keenya wanni wali iyyinu kun wal yaamnu kun nama sammuu qabuuf nama onnee gaarii qabuuf nama waan kaleessaa beekuuf nama waan dhufullee beekuuf gahee guddaa tokko qabaa. Isa kana qofaa miti hawaasni kun biyya kana keessatti beekamtii argamsiisuuf of gadhaabee of dandahee Oromiyaa diqqoo jedhamtee kawaamsise waldaa kana. Waldeenni kun ammallee seenaa jabaa qaba. Ofillee seenaan isaa akka itti fufu waan barbaannuuf waamicha kanarratti argamtanii namoonni tanaan dura hayyu duree taatanii hawaasa keessan yeroo inni rakkate bira dhaabattan sun keessattuu yeroo gartanii amma namni gurdaa taatanii gaafsan ijoollee volontarii taatanii olii gad deemtanii waldaa adda addaa keessatti firii namaa dalagaa galii adda addaa maqaa hawaasa kanaatiin galchaa turtan seenaan sun hadhallee hin dubbatama. Seenaan sun ammallee lafuma jira. Koottaa hawaasa kana bakka sanitti akka deebifnu hawaasa kana jabeessinee waldaa kana akka guddifnu koottaati koree fila isinillee filama jennee waamicha kabajaa waamicha lammummaa waamicha obboleeyyummaa isinii goona. Kun yoo jedhu koree filachiiftuu boordii waldaa hawaasa Minisootaa kan file irraayyeen an bakka bu'eetiin haasa'u jira. Namuu waamicha kanarratti qooda akka fudhattan ammas irra deebi'ee kabajaadhaan isin
gaafadhaa. Guyyaan isaa Julaayii 12 sa'aatii 2 waaree boodaa bara 2026 yoo Rabbi jedhe torbaan dhufu kanatti sanbata guddaa kana yookaan dilbata ulfaadhaa galatooma.